Oral English. Welcome to Oral English. This is a page in which you practice your English listening and speaking skills. Kun qophii bashannansiisoo fi barsiisoo Oral English yeroo yerootti isiniif dhiyeessudha. Yeroo itti dandeettii dubbachuu fi dhaga'uu afaan Ingiliffaa keenyaa itti of ilaallu akkasumas bifa salphaa fi baacoo ta'een itti barannudha. Har'a barattuu cimtuu kutaa 12ffaa kan taate keessummaa keenya godhanneerra. Hanga xumura qophii keenyaa nu waliin turaan affeerraa keenya. Tole, gara keessummaa keenyaatti isin deebisa. Keessummaan keenyi maqaa fi sadarkaa barnootaa isaanii ibsatu. Tole, ani maqaan koo Boontuun jedhama. Barattuu kutaa 12ffaati. Hayyee, gara gaaffii fi deebii keenyaatti haa dabarru. Boontuu, gara gaaffii keenyaatti osoo hin deemin dura gaaffii tokkoof sekendii 5 qabda. Yeroo siif kenname keessatti gaaffii gaafatamtee deebisuun sirraa eegama jechuudha. Gaaffii tokkoffaa afaan Ingiliffaatiin oolmaan akkamii jennee nama gaafachuu yoo barbaanne oolmaan akkamii jennee nama gaafachuu yoo barbaanne afaan Ingiliffaatiin maal jenna? How was the day? How was the day? Excellent. She has gotten. Akkuma isheen jette afaan Ingiliffaatiin nama tokko oolmaan akkamii jennee gaafachuu barbaanne how was the day? How was the day? How was the day? Jennaa jechuudha. Gara gaaffii lammaffaatti haa dabarru. Hoomaa hin jedhu. Oolmaan jechuudha. Hoomaa hin jedhu jennee deebisuu yoo barbaanne yookiis afaan Ingiliffaatiin akkana jennee deebisuu yoo barbaanne maal jenna? It is very good. Hin arganne. Hoomaa hin jedhu jechuu yoo barbaanne afaan Ingiliffaatiin maal jenna? Not too bad. Not too bad. Not too bad. Not too bad. Jennaa jechuudha. Oolmaan homaa hin jedhu jechuudha. Gara gaaffii sadaffaatti darbinu. Hanga ammaatti gaarii ture. Hanga ammaatti yookiis haga yoonaatti gaarii ture jennee deebisuu yoo barbaanne afaan Ingiliffaatiin maal jenna? It is been good so far. Excellent. She has gotten. It is been good so far. It is been good so far. It is been good so far. Jennaa jechuudha. Oolmaan haga yoonaatti gaarii ture jechuudha. It is been good so far. It is been good so far. Jennaa jechuudha. Tole, gara gaaffii afuraffaatti haa darbinu. Afaan Ingiliffaatiin beellama keenya ni yaadattaa? Beellama keenya ni yaadattaa? Beellama keenya ni yaadattaa? Jennee gaafachuu yoo barbaanne akkamitti gaafannaa? Do you remember our appointment? Do you remember our appointment? Excellent. She has gotten the answer. Akkuma isheen jette nama tokko beellama keenya ni yaadattaa jennee afaan Ingiliffaatiin yeroo gaafannu do you remember our appointment? 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 Jenna jechuudha. Oral English, oral English, oral English, oral
fakkaata? Yeroo sadiif isaa ol irra deddeebiitiin viidiyoo kana ilaaluu hin dagatinaa. Qophiin keenya guyyaa arbaa kana fakkaata. Akka isinitti gammaddan uumaa keenya kan qophii kana yoo jaallattan chaanaalii kana subscribe, laayikii fi share gochuu hin dagatinaa. Yeroo dhuma qophiin kana fakkaatu akka isin bira ga'uudhaaf mallattoo kana gadi tuquu hin dagatinaa. Oromoon English dandeettii afaan Ingiliffaa keessanii guddisuudhaaf isin waliin jira. Hanga deebinee wal arginutti jaalala Waaqayyootiin nuuf tura.